shamarranii fi amma waan kana ka dubbataa yeroo jechuudha. Aziizi zalaasti gorsa kiyya kan guyyaa hadhaa isa xumuraati jechuudha. Dhiira tokkotti hin dabalamina. Erga itti dabalamtanii dhiira itti dabalamtan addaan baafadha. Addaan baafadha dhiira itti dabalamtan. Dhiirti hundi dhiiraa miti. Nyaatuma godhamu kana yookaan dalagamu kana hunda nyaattanii. Barfakkeenyaa fi allicaan dalagamee qayyii waxiin dalagamee nyaanni gosa hedduu dalagameetiin nyaata kana keessaa kan lubbuun sifeetu qofa keessaa nyaatta. Argitanii? Kan lubbuun si barbaaddu qofa keessaa nyaatta jechuudha. Akkuma sani dhiira kana hunda ta'ee fi hundatti hin dabalamina kootu beesti Abdurzaayiti maal fayyattu? Wayi ligidaa yaama. Utuu sarbaa kiyyaa wali qabee sarbaa kiyya jidduun baane qabbanaa yaan du'aan koomentiin inni jala kanatti barreessu lafee caalii jabaata. Dhiira kana haasayaa jira amma kunoon ka hantuunni mataa irraa nyaatee irraa fixe jaartiin hunda gatte. Kanaaf maal isiniin jedhaan dhiira tokko yoo dabalamtan namni addunyaa tanarratti waan balleessine hin jiru ilma namaa ta'e. Ilma namaa ta'e addunyaa tanarratti namni waan balleessine hin jiru. Qulqulluudha jechuu miti. Ilmi namaa waan balleessine hin jiru. Kan namaa waliinis hin jiraanne hin jiru. Kan namaa walittis hin dabalamne hin jiru. Ilmi namaa isin argitan kun hundi ka waan balleessine hin jiru. Hundinuu yoo homa balleessa. Rabbumatu sasatta'ee taanii abbamatu uf sattara malee. Dhiira tokkotti yeroo dabalamtan haa booyfireendiyyuu ta'u haa abbaa manaa keessanuu ta'u laalladhaa itti fayyadama itti dabalama. Laalladhaa kabaroo hicciitii nyaatu kabaroo yoo andoo gongore na gorsu kayyoo ambade badiitii yasan irra naa dabaru kayyoo ani waan takka jedheetiin jedhe waan sannaa obsuu danda'u gadi laalladhaati itti dabalama. Maraattuudhaaf ashakireef ashabbiratti gaafa dabalamtan ammoo wattaaddara ta'uu qabdaati jireenya kan kee keessatti. Dhiira tokko maraattuu takka gaafa itti dabalamte osoo beektu ati wattaaddara ta'uu qabda jireenya kan kee keessatti. Wattaaddara ta'uun kan koo jechuun kan koo kilaashii hidhattee ofirraa eeguu yookaan ammoo albee dirattee ofirraa eeguu jechuu kan keetii miti. Jechuu kiyyaa miti. Isa san maal goota? Qullaa bira afoo deemuu dhabu. Taaptaa wal gootanii kaatanii yaa jaarsa ta'a yaa bootti fireendii ta'a. Uffata kan kee uffadhu mataa miilatti xaxadhu rafi erga taaptaa bigeessitanii. Maaliif namni kuni kan kaameraa akkana godhee barate hadhallee kaameraa makkana godhaa jechuudha. Kan icciitii gadi baasu barate borullee icciitii kan kee gadi baasa jechuudha. Taaptaa wal gootanii geessitan uffata kan kee uffadhu obboleettiiti. Sattaradhu. Quumxaan afoon deemin quumxaadhaan afoon taa'in akka argite afoon taa'in amma abbaa fedhe haa ta'u abbama fedhe haa ta'u. Kaameraa fuula namaa fuuldura taa'uun jaaladhu dalga namaa malee. Abbaa fedhe wayi obboleettii tiyya wayi obboleessa kiyya wayi abbaa fedhe haa ta'u fuula namaa taa'uun jaaladhu. Fuulduree fuula namaa maaliif hiriyaa tiyya wayiti tuyyuu wayititti isaan lachuu hiriyoota kan kooti. Hiriyoota tiyyaa jechuudha isaan lachuu. Maal goote shiishaa ka aarse nama birooti miti. Ijoolleen koyeetiin jirtanii barbikaan jedhameetiin gaa burcuqqoo gizaaza margee gurguramu tokkotu jira. Barbikaan biyya kana ka jiru kaan hin beekani. Isa kana dhuganii ka'anii ijoolleen dhiisanii isiin ammoo mucattiin nattee bakkuma san rafte. Dadhabdee bakkuma san gachiifte. Shiishaan kunii fi barbikaanni kunii afoosan jira. Isii bira. Maal gootaree? Lakkoofsa maatii walii wal beekan. Luk waan kana dhageeffadhaa sirriitti. Tun dadhabdee ciifte. Tun ammoo lakkoofsa faamilii walii wal beekan jechuudha. Wal barsiisanii lakkoofsa faamilii waliillee walii qaban. Lakkoofsa obboleeyyan isii qabdi. Maal gootee? Isii san akkasi viidiyoo waraabdee akka nama dhugee sakkaree jigee ciisaa rootitti. Viidiyoo waraabdee suuraa kaaftee asii gaaf kaan lakkoofsa biraa qayyartee maatii isii irratti. Mee maal jettan kana? Mee maal jettan kana mee? Osoo jirtu du'uu wayyaa bar. Maatiin kan kee gaafa akkasii si arge
akkana masakkaree jigee isaa jiru asii wannoo biidhaa waliin asii shiisha asii maali kana waliin kaastee fuute maatiirra ergite. Argitanii zaarichoo taankiyoo bareedduu koonaa jiraadha. Fuutee maatii isirra ergite. Kanaaf anamma haadha seenaa kun hojjala kana jirti ni jaalladha. Garuu qullaa afoon deema. Ji'a tokko mana isii keessa taa'ee faatee guyyaa takka mataa qullaan afoo deemteerti haa jettu. Hin deemu ni jaalladha. Dubartii Kaayiroo keessaa nama haga haadha seenaa jaaladhu hin qabu. Dubartii Kaayiroo keessaa wallaahi nama hanga haadha seenaa jaaladhu hin qabu. Isiin ammallee dubartiidha jechuudha. Jaartii aslii jechuun dubartiidha. Argitanii dubartii rabbiin qaama saalaa bichaa dubartii godhee miti. Dubartii rabbiin waa hunda isii bareechise. Rabbiin halkan duudaa kanan narra gadha. Waa hunda rabbiin isii bareechise. Obsa itti gadhiisee akkaataa jiruu ofiitti bulaniin akkaataa mana ofiitti bulaniin rabbiin waa hunda itti gadhiise jaartii aslii jechuudha. Nama kabajaa namaa qabu. Nama hinjiraa miti adabaa fi saaliha qabu jechuudha. Jaartii aslii jechuun jechuudha. Namni mana isii bulee fi namni harka isii keessaa waa dhugee waa barata. Yoo nama sammuun banaa ta'u ta'e. Jireenyuma kana akkamitti mana keessa manuma ofii kana keessa akkamitti itti oofatanii akkamitti itti bulanii barata. Namni isii biraa bishaan dhuge. Eegitanii namni isii biraa bishaan dhuge. Bar namni tokko onlaayinii irratti akkana laaltanii beekuu hin dandeessanii bar nama akkam akka ta'e. Nama kabajaa qabu akkamii ta'e nama akkamii akka ta'e akkana laaltanii ni beektanii bar. Fuula namaati himaa bar. Dubartii irratti illee dubartii qabdi haati seenaa jechuudha. Garuu isima san afoon qullaa hin deemu. Mataa qullaa isii afoon hin deemu. Akka argee isii afoon taa'u. Argitanii? Maaliif yookaan waan tokko gootii osoo hin taane baqa nyaamti rispeektii walii kennuudhaaf tokkoffaa ammoo nageenya kiyyaaf jecha. Nageenya fuudhe. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade? Ebeluun kiyya hiriyyaa kiyyaa rifeensa kiyya qullaa banee bodiidhaanii tisheertii onnootiin afoo isaa taa'a jechuun biyyee irratti daakuu naquu jedhama jechuudha. Nama jaaladhaa hin amaninaa. Nama jaaladhaa hin amaninaa. Argitanii jaaladhaa akka barbaadanii abbaa feetan jaaladhaa nama hin jaalatinaa isiniin hin jedhu. Garuu ni amaninaa ilmi namaa hin amanamu. Asii fuutee burcuqqoo shiishaatii fi wannoo waliin maatii isiitti ergite. Obboleessi isii an uffannisaa an lubbuutii jedhaba. Hangam turte yoo diqqaate naannoo waggaa meeqa waggaa lama waggaa sadi turte suuraa kan fuutee maatii irratti ergite jechuudha. This is too much dangerous. Waan maatii kan kebiraallee si jibbisiisu waan si biraallee si jibbisiisu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedhan of eeggannoo godhaa. Dhiira tokko yoo heerumtan dhiira akkamitti heerumna jedha laala yaa shamarranti yaa babbareeddu wanti dhiirri rifeensa bichaa qaama saalaa kan siin adda bichaa qabaatee fi miti. Dhiira kana keessa waa hedduutu jira. Dhiirri barruun jira, buleen jira, adiin jira, arungaadeen jira, gurraachi jira, bicaan jira, qayyiwoxiin jira. Dhiirri bifa hedduutu jira. Akkasuma kan hicciitii qabatullee jira, kan hicciitii ofii baasuu jaalatullee jira, kan jiruuf jireenya ofii himuu jaalatullee jira, jiruuf jireenya ofii beela hidhee botee kan dhoffatullee jira. Dhiira kan adda baasaa itti heerumaa, laalladhaa itti heerumaa. Achi qabiitii garana qabii laalii itti heeruma. Dhiirri tokko hicciitii kan kee baasee oollaan irratti of baasa, of maal godha taanaan obboleettiitii adda fi jalaa baafadha. Wallaahi anamma maal waliin ciisaami. Maal birri itti kennaami dhiirri tokko baasee akkanatti adda baabaayii irratti akka salphaa jiriitti akkana na badhisa taanaan wallaahi billaahi dhagaa haaseenu dhagaa maa jireenya kiyya kaburuutii totaraa bar boru waa meeqa hojii ta'uu deemaan boru waa meeqa waliin ta'uu deema dhiirri hadha usuu ati wallaani kanarra waliin haasoftu gadi baasee waan takka haasa'e obboleessa kiyya deemi jedhiin kana liqimsi haa deemu wallaahi dhugaa isin hin jedha deemi jedhiin. Karena nagaya ala jambek yadin habibi ala jambek yadin shoy ala jambek kama kuna yoro kara dabartani araba bila dabartani habibi shoya ala jambek yatanan gitani shoya ala jambi shoya habibi aywa shoya ala jambek gonan ala jambi ketani habibti te jirenya kan ke kaboruti to tara ta oli bulti tande ta boruti to tara dira yo ata da shironya te boru hat manati yamana kesa shiro male wan branda laddu qacha da kay otibsi nyaata yedam
kenna mana keessa shiroo malee wanni biraa homaan dalagamu bunni akkaatu mana keessatti naabatu wallahi dhiira akkana sibiila doomaadhaan hudduura waraanaati jalaa badaanatu sin jedhe seenaa hadhaa yaa dalagaa badi gara Somaalee badi Oromiyaa keessa yoo Jimmaan keessa jiraatte yoo Arsii keessa jiraatte yoo Baalee keessa jiraatte bakka jirtu situ beeka namni dhiira dayyuusee akkasii manaa qabdan sibiila doomaadhaa hudduura waraanii badi wallahi anas sin jedhe badi ol ka'i waraante badde Oromiyaa keessa bakka namni lubbuu namaatu ajjeesee badaa jira ati bakka inni gara lafa gara galee ciisutti godhi kana booda hici sagalee kaayee fi WhatsApp yoo WhatsApp qabatta yoo kan ammoo xalayaa diqqoo barreessi balbal afoo kaayii badi haa dubbifatu maaliif akka waraanname booda deebee hiciitii hin baasu wallahi booda deebee hiciitii hin baasu anamma rabbiin kee kana kanatti qabu suma rabbitu beeka rabbuma beeka kan akkamii akkanatti qabu ka harkaalu kan deemu natti qaba kan gadhaabate na qaba rabbumatu beeka baay'ee rabbumatu beeka wallahi rabbumatu beeka dhiira akkamii akka rabbiin natti qabu ka gurri bicha akka hilleenti bakka jiru rabbiin na qaba ma hilleenti yoo laaltan gurra bichatu mudhata jechuudha duubaan laalte duraan laalte hilleenti gurra argita dur dhiira akkasiisan ka gurri bichaan bakka jiru natti qaba ka agaree bicha rabbiin kun fuudhee samii saniin dhahe keessi kun odoo akkana dhadhayanii akka gaagura midhaan keessaa dhume gurgurgurgurgurgurgur jedha rabbumatu beeka wallahi bakka inni jiru garuu rabbumatu beeka kanaaf dhiira yoo heerumtan laalladhaa heeruma kan dhiiraallee na dhageeffadha kan dhiiraallee warri lakkoofsi dhiiraa dhageeffadha warri lakkoofsi dhiiraa dubartii takka haati faatee ni bareeddi maashaallah bifa bareeda qabdi funyaan qaqqajeelaa qabdi nyaarri isii kuulii hin barbaachisu maashaallah haati faatee bareeda dubartiin haadha faatee geettu hin jirtu dhiirri tokko gaafa fuula kiyya gara faate dubartiin takka nama malee dubartii kan ittiin fakkaanne jira ana kan ati na laaltu tokkoffaa haadhatee kabajjaa dubartiin takka sibichaa jaalachuudhaa miti bara gosa kee jaalatti hiriyyaa kee jaalatti haadhatee jaalatti haalaa fi amala kan kee badummaa mishummaa kan kee wajjisi jaalatti ma warra dhiiraatiif jedhaa jira baraan dhiira fiizikaala dubartii fiizikaala qofa laaltanii fuutaniif jedhaa jira artifishaala warra fiizikaala qofa laalee dubartii fuudhuuf jedhaa jira dubartii takka gaafa laallattu dubartii kabajjaa qabdu haa gurraattii fungitti kun tanallee haa taatu tan mana keessa kabajjaa sii qabdu tan gaafa haati tan teetti dhufte akka haadha ofiititti ilaaltu argite tan gaafa xalarraa aaraa galte isiin mana keessatti bishaan qabbanaa yaa fuutee sitti kennitu tan gaafa ati baddees ati midheessitees aamiin jetteetumaan obsitu tasii sabbartu dubartii akkasii yaa Maammadoo Lutti jalaa badde yaa Maammadoo Lutti wal jala dhoofte kalas isiin simmin quxuriidha harmee akkana jira eegeen kun nogaras jira kalas miisenjarii isii keessa bula quban qabu addunyaa obboleessa kiyya hudduu irraa maal goota harma isii irraa maal goota fuula isii irraa maal goota rifeensa mataa isii irraa maal goota dhaloota bubbee maa taatan nama ijoollee nama gaafa galgala ganama horii itti yaasanii itti kennanii dhoqqee kana xaallaltee sa'a tolchitee sangaa tolchitee kun sa'a tolche ati sangaa tolche an qambaraa tolche ati maalii tolche ati akkas tolche ati siree tolche ati kana hunda godhaa oolte galgala gaafa galtu diiddee balleessitee biraa galti ati maaf akkas taata mee maaf akkas taatan jedhaa bara bultii jechuun ni ulfaata yaa Maammadoo mataa xaasa'a bultii ebelu fuudhee jaartii kaayate ebelu fuudhee soddaa warra ebeluu ta'e jechuun tuumaachi ulfaataa jechuudha jireenya kan kee keessatti laallachuu qabda akkuma dubartiin takka gaafa mana takka keettee baate gursummeettii jedhamtu atis erga fuutee baate ebelu fuudhee baasee jira siin jedhan fuudhee baasee jira argite atis maqaa qabdaa jechuudha argite durbummaa hin qabdu maqaa qabdaa atis ka fuudhee baase taataa jechuudha ilmi bilisummaa isin dura iyyuu fuudhee ari'ee misiin jedhan maaf fuudhee ari'een ammoo hawaasa keessatti gaafii taatee jira keessummaarkii guddaa sammuu namaa keessatti taate jireenya kan kee keessatti gadi fageessi laalladhu obboleessa kiyya dubartii fuutu laalladhu obboleessa kiyya qabeenyi gadalii haa galu rabbii waan si razzaqee hin dhabu
Amerikaa fuudhuudhaaf jettee singilmaan miidhaaf ligidooftu tan jiruun isii abdii kutatte faana hin tarin. Amerikaa jirti kalaas. Maal akkasiin taate hin beeku. Amerikaa irraa dhufte taaka kun goojjoo hiyyeessaa akkana gattaate tana faana tara ka'e. Amerikaa irraa dhufte mee kalaas. Kun takka goojjoo hiyyeessaa akkanatti walitti gaccacabde tana jechuudha. Maala biyya Amerikaa fuudhartamoo biyya fuudhartamoo jaartii fuudharta. Kanaadaa irraa dhufte takkana jirtu faana deema kunoo. Kanaadaa irraa dhufte. Jaartiin isaa Kanaadaa irraa dhufte beerri ganda keessaallee walii yaatee takoo sii guurtullee ta qoraan guurtullee maakaa ibelu wuccaa garii fuudhee miti intala ajaa'iba dullattiidha garuu wamaan jetta abboo. Wallahi. Dullattiidha bifan qabdu abboo. Maal fuudha abboo. Haadha ofii fuudhee malee garuu birrii qabdi jedhani. Wuccaa garii kanarraa gad dhufte jedhani. Akka isiin jirtu argituma. Caammaanuu ka godhattu liyyuu. Ka kaleessa irratti argine kaadha irratti argine garagara. Ilmee bilu wuccaa garii fuudhe. Takosii godhatullee bakka baabura daasifatanitti illee waa'ee kan kee haasayan. Bakka bishaan waraabatanitti illee waa'ee kan kee haasayan. Obboleessa kiyya fakkeenya addunyaadhaan ta'ini fakkeenya jiruu kan keetiiti ta'i. Fakkeenya jiruu keetiiti ta'i. Laalladhu bitaa, laalladhu mirga. Haadha manaa tante tana waa 8 waa 9 mokkori ilaali. Gaafa isii jaalattee isii wanna jettu. Akkana dhadha ilaali akka nama gabaa keessaa okkotee bituu. Akkana dhadhayanii ilaalan okkotee gizee gabaa keessaa bitan akkana dhadhayanii. Akkasi dhadha ilaali. Jecha tokko jedhiiniti hagam si obsiti ilaali. Waan tokko jedhiini hagam obsa qabdi ilaali. Qarshii wayiitti kenni hagam ol kaayattiif hagam gadi kaayatti ilaali. Gitanii hagam ol kaayatti hagam gadi fixxi laalladhu. Gariin ammoo dubartii wallahi madhiirri tokko dubartii salbaa jaan boontu. Onlineidhaan boontu gaafa kana ta'uu heddan. Macarrashaan keessan addabuun keessanii oolu bar. Hafarsaa olii addabuun keessanii oolu. Yoo inni asiin sangaa baasa isiin achiin hoolaa baafti. Yoo isiin anni asiin garbuu kuntaala tokko haadha gabaa fuudhee baase isiin illee achiin boqqollaa kuntaala tokko fuutee baati. Ma'assalaama. Qeetan deetiin mana kan kee keessa gaafa kan tiise bookeen balbalatan ta'ee yoo namni dhufeetiin jedhe bookee maafistii tiisatuun salaam aleekum namaan jedha odoo isin manaa gadi hin bahin. Yoo ati manaa kallacha mataa gadi keette tiisisa soorisa si faana baya. Manni duwwaadha kan maaltu keessa jiru. Wanni jiru hin jiru. Obboleessa kiyya Ameerikaa hadha keessa jiru sana Kanaadaa hadha keessa jiru sana jireenyi miini ergisaa gala foggisadhaan boruurraa galuun kan kee hin beekamu boruurraa galuu dandeessa. Kanaadaa boruurraa galuu dandeessa. Ameerikaa boruurraa galuu dandeessa. Jireenya kiyya kan boruutiif akkamitti jiraadha. Baay'izawwan dhiifama naa godhaate shamarran diyaasbooraa respeektii isiniif qaba. Ammas hedduun keessan kabajaa guddaa naa qabdanii sumee welkam kabajaa guddaa naa qabdanii isin beeka. Shamarran diyaasbooraa ammoo wanni ani isinii dhaamu aadaa faranjii nurraa lafa kaaya. Aadaa faranjii. Please, I respect this question. Gaafii kana gaafajaadhaan isin gaafadha. Shamarran diyaasbooraa aadaa faranjii nurraa lafa kaaya. Aadaa faranjii ilaa faranjii nurraa lafa kaaya. Shamarran biyya Ameerikaa jirtan biyya Kanaadaa jirtan du'eetan isin jaaladha. Aadaa faranjii tan abbaa manaa ufiitiin jedhanii akkas ilaalan san nurraa lafa kaaya. Faranjiin jireenya kan kee keessa hin jiraattu. Faranjiin si yoo jaartii zinaa goote irra feeti. Faranjiin ilma kan kee ilma zinaa yoo goote irra feeti. Yoo ilma zinaa guddifte irra feeti. Argitanii amma dhiyoo tana argitaniiti waan rabbiin godhe. Waan rabbiin godhe argitan amma dhiyoo tana jechuudha. Warra saala lamaa wal fakkaatu jiraatuma Ameerikaa keessatti jechuudha. Magaalaan sun maal jedhamti I don't know beekani. Kana waan ta'eef aadaa faranjii nurraa lafa kaaya. Aadama keenya kama aayyoo teenna kama aabboo teenna kama duraanii saniin jiraadha abbaa manaa keessanii waliin. Shut up! Waa jennaan 911 haa toltu. Hello. Isa hin barbaachisu nurraa. Argitanii? Abbaa manaa kan kee fuute poolisii itti waamte poolisiin fuute asirraa litte ati guyyaa takkaaf haa ta'u guyyaa lamaaf haa ta'u. Guyyaa takkaaf haa ta'u guyyaa lamaaf haa ta'u. Qullaa raftaa jechuudha siree tan ta'e irra addaan si baafte moo addaan si hin baafne.